Jirra bulle bariyar kuf garanu bandise anui ya wa irrafachu waggaa kuma jiraattaa ce kuma jiraattan Oromoo keessaan baatu onnee Oromoo keessaan baatu yoom Afidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii Kantee kuttee baaneef waayuudhaaf rasaasa Allaattiidhaaf kochoo Qocaadhaaf dhagaachaa Innaamaaf tudidhaaf jirra hunda baacha Innaamaaf tudidhaaf jirra hunda baacha jirra kunoo dhablee jirra Oromoo miliyoona 60 jira Hacaaluun hunduun hin jira Umamni sera kumo dapse Raji barakana rojako Mirta mungkin Mama kada mamu aksisa Raji barakana yojamo Ulta kesa kese bulla kopi Nana pashi gitmo Rirmai Shirani Sharaf kalbi kingi akani Akan siraji tufiadani Kangote ansirrachita Sifutin inti kolita Sifutin multi solita Sifutin dadar kolita Sifutin shayla kolita Sifutin shumo kolita Sifutin sambatalita Sifutin hamwadalita Shirani Shisanun nodo sisani Akan sirachi tufiadani Kangode ansirachita Sifude anje kolita Sifude sarmo kolita Kura konselita Sifude nakam kolita Sifude mancharanita Sifude shashe kolita Sifude udar kolita Sifude bampich kolita Sifude nacho kolita Sifude hammayalita Kumataman dacha inuma baya gumaa caaludha siidaa milikiyoon jiisin gumaa caalun baafne jaarsummaa kussummoo wala jaarsummaa wala wadda sharmuuxa injiru amma booda Itoophiyaa Liibiyaa ta'uunaallechi jirra akkasii daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo waliif facaasaa ergaa gabaabduu wayii isinii dabarfuu dhufee haala yeroo irratti jechuudha waliif facaasaa saa kiyyatti seenaa bootaa biraa isinii qayyara akkasii ilmaan Oromoo hundi keessan addunyaa kanarratti argamtan sheer godhaa wanni amma irraa dubbachuu deemnu haasaa gabaabduu wayii isinii dubbachuu barbaada akkasii waliif facaasaa namni haaseenu akkuma argaa jirtan kana dubbii jajjabduudha wanni nurra deemaa jiru wanni ummata keenya irra deemaa jiru wanni ilmaan Oromoo irra dalagamaa jiru wanni saba Oromoo irra dalagamaa jiru waan diqqaa miti nuti har'a waan qabnu guutuu dhabnee jirra jara waan qabnu guutuu dhabne artistii keenya dhabne hayyoota teenya dhabne sabboontota teenya dhabne nama Oromoo bakka bu'u dhabne maal isin Itoophiyummaa himattan nam tokko sila horimatu lafarra deemtaniisin jarana
waan isin qabdan muluu isinirraa fudhatanii isinii gala. Tokkoffaa Hacaaluu ajjeesan. Lammata paartilee siyaasaa Oromoo ABO maarree waan jedhamu tokkocha hambisne. Harka isin maranii. Harka isin maranii. Bakka jirtu maraa dammaqi Oromoo. Kai irriba malee buli. Irriba malee buli irrafin. Ani waan isinitti dhumuu edemaa'in mootummaan kuni mootummaa faayidaa hin qabne. Mootummaa faayidaa hin qabne. Mootummaa ummata harka qullaa. Ummata waa takka harka hin qabne. Ummata masaaraa takka hin hidhanne. Ummata sikkiina takka hin qabanne. Ummata mancaa takka hin qabanne. Mancaa hiikkachiisee bara Abiyyiin Oromoo. Abiyyiin Oromoo mancaa hiikkachiisee bara Hararge. Mancaa hiikkachiisee bara jira. Ani wallaahi waa isinitti himuu dhufe Oromoo. Hin salphanne. Abiyyiin nu salphise nu diqqeesse. Kanarraan gootummaa isaa mee ilaala. Jegnummaa isaa ilaalame. Wataddarummaa isaa ilaalame nurratti. Enamee ilaala. Bakka meeshaa waraanaa jiru dhaqeen lolu. Bakka waraanni jiru dhaqeen lolu. Lola eenyu irratti mul'isa? Finfinneetti mul'isa 4 kiiloo. Oromoo irratti mul'isa. Arsii irratti, Jimma irratti, Shawaa irratti, Guji irratti, Boorana irratti. Tigraayiin hin dhaqu lola labsuu ka barbaadu. Jegnaana jedhee akkaataa lolaa isinitti argisiifna. Eenyutti argisiisa beektani? Oromootti argisiisa. Lola. Tigraay masaaraa hidhatee qophaa'ee koottuu jedhaan. Waras hin deemu. Gootummaan isaa maali? Uffata poolisaa uffatee Oromootti asaayyaa. Jawaariin fa'aatti mul'isa. Baqqalaa Garbaatitti mul'isa. Akkasuma hooggantoota ABO'titti lola argisiisa. Akka pireezidaantii Maammeetitti lola argisiisa. Gootummaan isaa kana kamee ilaalaa jegna. Abiyyi jegna jedhanii ni jegna yaa Oromoo jegna. Jegnummaan isaa maal jedhan? Abiyyiin goota ofiin jedhe. Lola mul'isa jedheemi. Lola isinitti mul'isaa jedhe. Lola jedhan Oromoo masaara harkaa qabdaniisi. Xiyyiitti matakka harkaa qabdaniisi. Maaliin lola isinin mul'isarre? Lola mul'isuu jechuun iddoo loli jiru dhaqanii loluudha. Iddoo waraanni jiru, iddoo namni hidhate jiru dhaqanii hidhachuudha loluudha malee akkanumaan gadi bahee achi dhufee isinitti argisiisa. Gowwaadhaati dhugaa horii. Horii kabtiidha. Akkuma gurbaan siin jedhe ati kaleessallee waraana keessa wayita turte reediyoo baattee fiigaa turte malee waa'ee lolaan beektu. Ati warra kaaslii namaa hidhu. Ati warra kophee namaa xoraguu keessa turte malee jegnummaan qabdu. Jegnummaa namni qabu ummata masaaraa takka harkaan qabne ummata albee takka harkaan qabne latti lola labsee masaaraa gaggaragalchanii ahmuuzii shugguxii kilaashiin qabatanii balbala namaa dhaabatan. Akkanatti hagayoom biyya bulchuu eddate horii. Yaa gowwaa yaa Abiyyi gowwaa. Hagayoom akkanatti karra bar jaran Itoophiyaa akkatti bulaa jirtu quba qabdanii karra guuturra bar poolisii dhaabata. Balbalatii irra waraana jira. Balbalateetirra waraana dhaabata. Itoophiyaa akkanatti akkami bulchuu edda horii dhaabar horii. Wallahi wabillahi batakka Itoophiyaa abadan jalatti mulu ummanni Oromoo kana amanii taayatillee addunyaa warri biyyaan baa jiru lukas jalaa fuudhaa jira ummanni Oromoo osoo bakka kan rabbi buute gaafa ati waraana kee har'a gadi nayxeemi akka jiru federaala irraa fiddee Oromiyaa kutaa 11 gannayxee namni manaa yoo gabba'uti tokkostee ol deebisa hartaami har'a warri mana Jawaar keessa jiru hagarraatitti waan nyaatu waan dhuguun arganne karratti cufanii achi bira ta'a ummanni baraan dhumaa jira ummata baraan fidhamee ilaala gootummaa isaa Oromoo laalime gootummaa Abiyyi dhageeffadha. Jegnummaa isaa laal ummata Oromoo waa takka harkaan qabne mana itti cufee beelaan ajjeesaa jira. Ummata Oromoo waa takka harkaatti cufne karra itti cufanii achi dhaabata. Waraanni isaa maal eega? Karra dhaabatee Oromoo eega. Marti isaa taataaqiidha. Eenyuun eegan? Waraanni hin jiru bar. Nam tokko meeshaa waraana harkaan qabu bar. Bakka waraanni jiru Tigraay koottuu jedheen wandi kawanee warazaanuu sitti hin bi'aale. Nurratti gootummaa argisiisa. Oromoo irratti tashakkaamii reediyoodha. Abiyyiin dhugaa rabbiititti reediyoo baatee fiigaa ture waa'ee lolaan beeku. Akkaataa itti lolan hin beeku. Waraanni maal akka ta'e hin beeku. Kijibaadha, tultullaadha, odeessuu bichaadha. Wanni inni beeku feekiidha bakka oduu Facebook irrabbee. Kuni namichi maraattuudha. Daani'el Kibrit siirii matatti hidhee akka barbaade godha akkanatti ashangulliitii. Maa Oromoo irra bobbaase ishi? Oromoo irratti maa bobbaase? Dhugaa namummaa ka qaban jarri kuni Tigraay dhaqanii jaarsummaa ergatanii mootummaan Tigraay dide. Maa lola achitti labsi Abiyyi ante ko ziftinaa. Zifti wallahi ayti one ayti nagar. Sinigale waa'ee lolaan beeku namichi faaraadha. Yoone faaraan Abiyyi Ahmad minim nagar alaak. Waan takkan beeku dhageeffadha. Tigraay jaarsummaa ummoota amantii Itoophiyaa keessa jiru guutuu jaarsa biyya keessa jiru guutuu walitti qabee Tigraayitti ergate jaarsummaa jedhan. Kusummu kun isitti haagal wadda sharmuxaa jedhee ari'e mootummaan Tigraay. Achi boodaas garagalee Oromoo irratti lola labsa. Lola jarana nurra labsa. Wadda fakkiyu Abiyyi waa takka hin danda'u zifxaamii shottoamii tortullaadha. Waa takka waraanaan akkanatti guyyaa meeqa biyya san bulchuu dandeessa. Antee tortoraanu. Duwwaadha mataa qullaa baatee deema gowwaa maraattuudhaan Abiyyiin sammuu hin qabu jedhan. Dandeettii osoo qabaate beekumsa osoo qabaate Tigraay jaarsummaa isaa didde. Tigraay jaarsummaa isaa didde. Tigraay filannoo geggeessuuf qophaa'aa jirtu. Maal loliin jedha? Lola Oromoo irratti asaayyaata. Oromoo laa inooma asaayyoo. Xoorinnatin minaamin bilaw. Inki jiba namichi waa takka hin beeku faaraa duwwaadha. Rabbi isin agarsiisa waan inni ta'u. Hooma takka hin fidu.
akira isaa isuma salphata nama ajjeesaa jirami Oromoo irratti lola argisiiseemi lola akka ta'e isin mul'ifneemi nutti mul'iste karra cufsiifte ummata mana ol dachaalte ishii Itoophiyaa akkamii bulchuu edda ha Itoophiyaa akkamii bulchuu deemu edda ummata Oromoo balbala dhaabdee waraana kee ka federaalaa gadi nayte galgalaa ganama karra dhaabattee xiyyiitiin nama eeyda akkana biyya bulchuu eddaati yaa duuma yaa bada dooma Doma da barati doomaan geen guyyaa takkatti waraana keeti magaalaa Oromiyaa keessaa saabdeen gad deebisanii karaa cufan har'a yoo ati waraana kee kararra kaasde deebifnee borumtumaa karaa si cufsiifna akkamitti biyya san bulchuu deemta yaa qoshaasha yaa zifti yaa abiyyi yaa majnuun yaa haqiira yaa mutakallif yaa humaari dhaabar kun humaari harreen ga'u dhugaa rabbiititti abiyyiin harreen ga'u zifti jechuun abiyyiidha nifxaamii yoonee nifxaamii nagarnoo soyyoo minim wanta kan beeku har'amee jaran inni kararratti bahee karaa cufsiise ummanni keenyarra massaaraan eegamaa jira meeshaa waraanaatiin gaafa inni kaasee waraana isaa achi keessa deebise borumtumaa san karaan hin cufama hammallee haqa isa dhumaatiitti ummanni Oromoo karaa hin banu gaaziin tokko asiin naannoo Sumaalee irraa gara Finfinnee dhufu hin jiru naannoo Shaashamannee irraa gara Finfinnee galu hin jiru naannoo Amaaraa irraa meeshaan gara Finfinnee galu hin jiru Finfinnee beelessuu qabdan Oromoo qeerroon biyya jirtu karaa cufuu qabda kallattii afranii yoo dandeettan ifaa kutaa yoo dandeettan karaa baaburaa cufaa Itoophiyaan Liibiyaa ta'uu qabdi Itoophiyaan Suuriyaa ta'uu qabdi Acaaluun nyaatamee Jawaar hidhamee Baqqeen hidhamee Abiyyiin abadan biyya san hin bulchu bakka jirtu mara qeerroo bishaan gara Finfinnee deemullee muramuu qaba bishaan gara Finfinnee deemus muramuu qaba ummanni Finfinnee beela'ee dheebotee beelaan dhumuu qaba har'a qeesiidhaan ortodoksii 4 kiiloo keessa teettee ummanna teena ficcisiiftu sun osoo isin ifa irraa murtanii osoo isaan bishaan gara Finfinnee seenu irraa murtanii Itoophiyaa tana rabbi isin agarsiisa waan isin taatu amma booda ummanni Oromoo Hacaaluu dhabdaniimi Hacaaluu jaran Jawaar Muhammadin barbaadan moo barbaadan yoo Jawaar hin barbaadan wanni takka Finfinnee seenuu qabdu wanni takka gaazii mibbal nagar Suudaan irraa dhufee asiin karaa Keeniyaatiin asiin karaa Sumaaleetiin qeerroon Harargee itti muddi yoo baanziniin Keeniyaa asiin gara Jibuutii irraa dhufu taate biddanti naqi gubi halkan raftaniin bulina qeerroon isinis waraana ta'uu qabdan hin qabaminaalle akka jirtaniin cal'istanii mana hidhaan seenina bosonatti galaatiniin makiinaa karaa deemu kana biddaan daaraa godhaa guba waa takka biyyi sun nagaa argachuu hin qabdu abadan Jawaar yoon bahin Itoophiyaa san keessa qiyaamaan labsamee jira baram labsamee jira nutis Abiyyi Ahmad diktaatarummaa isaa addunyaatti argisiisaa jira halkan takka alaan gallu qeerroon Ameerikaa Awurooppaa biyyoota 28 guutuu itti fufaa jirra alaan gallu qeerroon biyyaa yoo dandeettan ummata Finfinnee beelessuu yaala yoo dandeettan gaazii naannoo garagaraa irraa gara Finfinnee seenu karaan cufamee baanziinni tokko seenuu qabu gaaziin takkattiin gara Finfinnee lixuun qabdu asirraa Jibuutii irraa meeshaan dhufu guutuun gubamuu qaba tokkochi taruun qabu Itoophiyaa mibbal nagar yallam kusummu Itoophiyaan xilaata kenna Itoophiyaa daawon jira warri Itoophiyaa bicha cal'istaniitum Abiyyi bicha daawon hin jedhina Itoophiyaa daawon Oromiyaas firaay jira Oromiyaa firaay Abiyyi daawon Itoophiyaa daawon jira Itoophiyaa irraa yoo baane malee nagaan arganu kana godhuudhaaf gaaziin har'a isinitti Shaashamannee dhageeffadha Shaashamannee karaa afuriini ka garaa Shaashamanneetitti kuni guutuun cufatee jira har'a ejjattoon naannoo Sidaamaallee ummata Shaasheetiin walii galtee jirti jabaachuu qabna gubatuu qabdi Finfinneen beela'uu qabdi jarana qeesiin ortodoksii mana keessa teettee nyaattu sunniin beela'uu qabdi namni nu ficcisiisaa si duru jara Daani'eel Kibriitiif Abiyyi namni akkana ummata keenya xuruuraa jiru jara har'a Tigraay dheengadda jaarsummaa itti ergatanii fakiiwu jedhee ofirraa deebise mootummaan Tigraay lolamaa jaratti hin labsin har'a Oromoo bakka jiruun kutaa dhageeffataa jirtaniinis bakka jirtan kutaa 11 irratti waraana itti godhanii ummata keenya ahmuuziidhaan eegaa jiranii ban shugguti akkana qabatanii rasaasa bar akkanatti yoo ati gadi baate si tokkosan namni gadi wallahi wabillahi ijoolleen mana Jawaarfaa keessa amma qabaman keessa galtu haga har'aatitti nyaata takkatti hin bitan gurbaa wayii gadi bahee nyaata bitee achumaan fuudhanii dabamse dhama godhan waa'ee lammaa waa'ee shaarmuxaa waa'ee kusummuu amma dhufe kana nurraa dhiisa lammaa waggaa lama keessatti guyyaa takka gabbahee nuun dubbanne rakkoo keessa jira jedhee rakkoo ofii nutti hin himanne an du'aa jira jedhee ofii nutti hin himanne maali waa'ee lammaa keessii godhatanii osoo dhiisaa itti hin kijibanii kanaan dura lammaadha namni Abiyyi nurra fe'e namni Abiyyi matarra nu baasee akka Abiyyiin akkanatti gogaa nutti wanni jedhu nutti dalage lammaa Magarsaati waggaa lamaan inni Oromoo Wallaggaa qalaa ture Oromoo Gujii qalaa ture Oromoo Booranaa qalaa ture agartanii lamma guyyaa takkas bahee anin ukkaanfame an sagalee na uwaalanii yoon ajjeesten ajjeesi yookaan an ummata kiyyarraan callisu jedhee gadi bahee nu dubbateen beeku akkuma goote walaa gootufuma jaraati waa'ee lammaa keessan gallu ammatti nun galchu jaran dhiisa nuti du'aa caaluu hundeessaa gumaa caaluu baasuu qabna isinii jedhee ka nyaatame abbaa keessan abbaa qeerroo abbaa marii abbaa qabsoo Jawaar Muhammad ka kaleessallee Abiyyi kana nama godhe ka har'allee mana hidhaatti shamaa jiru kana godhuudhaaf yoo Jawaar Muhammad ajjeese daangaa mana keetii irraa kaastee ollaa keetii irraa qaqqalaa deemuu qabda akkatti takka takkaan Jawaar du'e taanaan Itoophiyaa wanni jedhu jiru
mataan waraana bitadhaa meeshaa qopheeffadha ol lama keetti irraa itti kaasta har'a hangaasaan fira qabaa bara alamuun simee fira qabaa bara shimallis abdiisaa fira qabaa bara ol lamarraa jammartan amma dhumate dubbiin jawaar hin qofa bakka innis yoo du'e jagnaadhaami isinis jiraachuun barbaachisu allaqa oromoo mibbaal nagar jawaar irratti dhaabata wallahi wabillahi namni akka jawaar muhammad isinii qabsaa'u abadan in dhufu amma booda isarratti yoo bilisoomtan bilisoomuu yookaan barbadooytanii ajjeestanii duutanii duusisuu qaluu qalsiisuu falli qabdan tana takkatti liibiyaa argitee gar'aatitti akka gaafa namichi du'eeti lolatti jirti maaliif akkasi dubbiin nutis amma booda nagaa taanii ummata naafxanyaa kan naafxanyaa tannii waliin abadan hin jiraannu hacaaluu dhabneemi jakeen hacaaluu dhabneemi lapheeteen hacaaluu dhabneemi goota keenya dirra jirtu qeerroo jedhee osoo isinii sirbu yoo isin gumaa hacaaluu hin baasin yoo siidaa namichaa salachi keessaa diigdanii siidaa hacaaluu achirra gad hin dhaabin oromummaa keessan maa himattan oromummaan keessan maal isinii godha maqammaan qofti maal isinii godha sheerii godhii biraan gahii wadda sharmuxoota tanniin wallaahi wabillaahi oromoo iddoo jirtu maraa sangaa kee gurguri masaaraa bitadhu qophaa'i gaafa jawaardu ella ol lama keetirraa jammarta waraana poolisiiti poolisii oromiyaati poolisiin oromiyaa irraa waa isinii godhe waa takka oma takka isiniin goone itti dhukaasaa jarallee naqaa keessa abadan hindiinee ijaarra qeerroon gadhaabuu qaba waan haraa'u maaliif hin barbaachisu oromummaan qabdu poolisiin sun kijibdi diqaalaawwan martisi birriin dalaydi poolisii oromiyaa wadda sharmuxoota osoo jarri poolisii oromiyaa taate har'a tigraay nama ofii qabatee akka barbaadee boonee jiraataa jira ummanni amaaraa ummata poolisii amaaraa qabateetiniin ummata walloo gadi gubanii ibiddaan xaragaa jiran har'a waraan akka jiru san itti gad erganii walloon meeti oromoon keessan poolisiin keessan meeti poolisii oromiyaa sharmuxoota martisii kijibdi jarumatti dhukaasanii masaaraa irraa fudhachuudha qeerroo bakka jirtu mara kai uf qopheessi hidhannoo zinnaara godhi garaa kee kutadhu hacaaluu dhabnee jawaar irratti isa dhumaati bakka Itoophiyaa mibbaal nagar jallam abiyyi illee akkuma jedhe san itti fufa nutis itti fufna meeshaan takka hin jiru diinagdee takka oromiyaa keessatti hin jiru sochiin takka hin jiru qophaa'e jaarsuuf qopheessi dubartiinuuf qopheessi namni quuqama sabaa qabdu dhalarraa osoo hin jenne dhiirarraa osoo hin jenne ufii keessanii mas'uulummaa fudhattanii bakka jirtu mara sangaa kee gurguradhu bitadhu maal goota beeta hattuun beeta akka ganda kee keessa isumatti dhukaas qac itti qoota dhiphachumatti mana isaanii hoo warra amma biyyan baarra taa'ee meeshaa bitaa jiru daaraa godhaa qabeenya isii guutuu barbadeessaa guba naqaa keessaan beetanii Mustafa Jaarraa Jaafar Ali nageessoo iddoo duubee sharmuxoota takkaan mana jaraa irra deemtanii akkana godhuu qabdan abadan hin jiru nageenyi nama booda meeti jaran nageenyi meeti hacaaluun nyaatame shaneetu ajjeese jetti ufii isaaniiti ajjeeftee ragaa kumaatamaan nama meeqarra ka ragaa qopheessaa jirtanis kitaaba inni ittiin ajjeese akkaataa inni itti ajjeese hintaloo isa ajjeesisiifte viidiyoo isii waliin akkaataa isiin itti manaa baaste nagee keessi jettee ni gadi baastee ajjeesisiifte bar kana guutuu quba qabdan akkamitti har'a shanetti quba qabdan jawaariin kana keessa akka inni idmee hidhaan baane achitti shamsuudhaaf meeshaa jedhanii doolaara jedhanii mallaqa jedhanii mana isaatti guuranii achitti fotoo kaasanii kaameeraadhaan kusummuu sharmuxaa godhanii gadi baasan jawaarii yakku godhanii in argitan abadan wanni isin hafe maa inni wanna gammaatitti qeerroon biyyaan hojjetin haga ammaatitti bishaan gara finfinnee deemu cituu dhabuun dogoggora qeerroo Itoophiyaati na dhageeffadha bishaan gara finfinnee deemu cituu dhabuun dogoggora qeerroo Oromiyaati ifaan guddichi finfinnee seenu cituu dhabuun dogoggora qeerroo Oromiyaati baanziiniin biyyoota garagaraa irraa fe'atee Jibuuti irraa asiin Suudaan irraa asiin Keeniyaa irraa gara Itoophiyaa seenu haqa ammaatitti dhaabuu dhabuun dogoggora keessan Itoophiyaan nagaan hin jiru isin marti shiftaa taya jaran jaalmarroo qofan eegina jaalmarroon humna abiyyiin dha'uun qabu humna abiyyi ittiin dha'uun qabu jaalmarroon komatina jaalmarroon hujii ofiitti jira waan danda'uun qabsorra jira jaalmarroon finiinsaa jira jegnaadha albaasaa jira daangaa sanirraa machal godhee garana dhufaa jira bar jaalmarroon isinii gala Oromoo jaalmarroon bakka jiru sanii itti muddaa jira isinillee itti mudduu qabdan akkamitti gaazii fi ateetiin Jibuuti irraa dhufu akkaaxalu karaa baaburaa gara maalii deemu cic hin cuftan kana guutuu ifaa gara finfinnee seenuu dhaamsitan bishaan gara finfinnee dhufu kuttan ummata finfinnee kana beela'uu qaba yoo finfinneen jarri irratti beelensitee ummata keenyaa caaluu irra galaafatte tun ifaa fi bishaan hin dhabin nagaan argattu Oromoon abadan kana irratti dubbadhaa warri dhuftanii laayivii iyyitan finfinnee irratti wanni argamu wanni cimaan dalagamuu qaba magaalaa finfinnee hacaaluun finfinnee shaggaritu natti aane osoo jedhu nyaataniini nyaatamuu qabu manni finfinnee beela'uu qaba nyaatamuu qabu waa nyaachuun qabu dhugaa isinitti maan yoo tanan godhin Oromoodhaaf uma takkaan goone hacaaluullee uma takkaan gootan jawaariillee uma takkaan gootan amma booda nuti Itoophiyaa waliin jiraachuun nu gaya hibaqal ganda keessan irratti nama shuumadha yoo mara jabaatte Harargee nama keetiin buluu qabda baasi uf keessaa poolisii Oromiyaa kusummuu sharmuxaatti dhukaasi baasi wallaahi kijibdi isinii hojjataan jirtu isin qaqqalaa jirti poolisiin Oromiyaa ta Baale jirtu ta Arsii jirtu ta Guji jirtu ta Jimma jirtu mataa dhayaa ari'aa uf keessa osoo jarri isin waliin jiraatte akkana salphattanii jiran osoo poolisiin Oromiyaa isin waliin dhaabate
maaliif akkana diqqaattan isin maaliif akkana sareet liyyuu hayli jedhanii taaftee isinit dabalanii isin tumaara wali maali masaaraa qabdi xiyyiitii qabdi namni keenya maal balleessee du'an jettu namni keenya maal balleessee du'an jettu poolisiin oromiyaa mee fakkeenya fudhadhaa jiran naannoo amaaraa mee ilaala mee naannoo amaaraa ilaali murtaa'aa ta'ee jiraataa jira badiin takka irra hin ga'u rakkoon takka irra hin ga'u tumaan takka irra hin ga'u ajjeechaan takka irra hin ga'u ka du'u oromoo ka masaaraan eegan oromoo ka balbala keessa dhaabatanii mana itti tokkosan oromoo ka mana hidhaati shamu ilmaan oromoo mee tiree poolisiin oromiyaa isin jettan shaarmuxoota poolisii oromiyaa irraa kaastanii butamtuu ganda keessa deemtu irraa kaastanii biyyi nagaa argachuu hin qabdu walumaa galatti jawaarii yoo akkanan godhin hin baasnu ummata keessaniifis nagaa yan buustan oromoofis nagaa yan buustan Itoophiyaa daawon jedha walumaa galatti daawon Itoophiyaa down Ethiopia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is mafia. Abiy Ahmed is a mafia. No support Abiy Ahmed. Wallahi wabillahi jabaat dajaran. Jabaat chuk abdan. Bakka jirta mana amma maan nutti fiddan. Ha? Jaarsummaan kamaali. Fakiyu jaarsummaan takkallee hin jiru abadan ay daraadarin. Oromoon kutaa kudha tokko kai. Yoo mana jabaatte poolisii oromiyaa irraa masaraa hiikadhuu loli si fayyadaan jiru qeerroo bakka poolisii bu'ii masaraa fudhu dhukaasitti waraana biyyiititti poolisiin oromiyaa isin ajjeesaa jira malee ooma takka isinii godhaan jiru anarra kaasee poolisii oromiyaa hin waamu hin abdadhu samii haaseentu ooma takka isiniin goone isin cafaa jiran isin qalaa jiran isin gorra'aa jiran goota keessan ajjeesan jawaarii mana hidhaa jiru poolisiin oromiyaa homaan goone baqqalaa hidhame poolisiin oromiyaa homaan goone ummata abaa mana hidhaatti guurame poolisiin oromiyaa homaan goone ummata keenya kumaatama mana hidhaa ol guute poolisiin oromiyaa homaan goone abiyyi waliin taanii naaftanyaa waliin taanii hidhatte akkana isin tumaa jira wallahi nan sobe oromo wallahi wabillahi dhugaadha osoo poolisiin oromiyaa isinitti dhiisuu baate maaliif manni hidhaa afaan oromoo dubbata bakka itti dhandhabanii baramma waajjira mana ufiitti dalagatan guutuu bananii achitti dhaaranii ummata oromoo kana caala maalinni poolisii oromiyaa irraa maal eenanu maan nuu godhe meenatti maamo poolisiin oromiyaa isinii godhe shaarmuxoota martisii kijibdi homa takka isinii dalagaan jiru kana yoo beekenne malee qeerroo kai poolisii oromiyaa eegini tiraanspoortiin takka jiraachuun qabu makiinaa meeshaa fe'aa deemu yoo argitan guba makiinaa meeshaa fe'ee hanqasaaqas yoo argitan guba karaa gugurdaa gara Itoophiyaa gara Finfinnee seenu kun guutumaan guututti halkan hin rafina halkan dubbiin halkan dalaguu qabda yoo guyyaa jarri isin dhorgan halkan wal gurmeessitanii karaa guddaa kana meetira meeqa deemtanii daaraa godhuu qabdan abadan hin jiru amma booda dhumate yoo dandeettan meeshaalee bitadha meeshaa waraanaa bitadha warra tireena makiinaa ofu kana gadi bu'i taran barkak akka makiinaa achumatti dhaabda shufeerri hin jiru nagaatti hin jiru nageenni kaamaa tokko du'e tokko nyaatu wal gaggalaafata taati jedhee caaluun wal gaggalaafata taati jedhee jira caaluun haga gaafa siidaa caaluu Finfinnee keessatti dhaabnutti haga gaafa siidaan hacee handhuura magaalaa Finfinnee bakka itti du'etti dhaabamutti nageenni hin jiru haga gaafa ilmaan Oromoo kumaatamaan hidhamte tun gadi baateettiniin acaaluu achitti dhaabnee abiyyiin achi deemuutitti obbadan qabsoon keessaaf alaalleen hin dhaabbatu abbaan du'e haa du'u jabaadha qabsootti fufa duutii nama kamiitu du'a caaluun caaltu waa'ee Lammaa Magarsaa hin hafarsina kalleessa oppodiyoon Abiy Ahmedin nu cabsite qabsoo keessan isin finiinsitanii nama taatanii as baatan abiyyiidhaan Oromoodha jedhee isinit dhufe Oromoodha ettanii abiyyii sirbitan Oromoodha ettiin abiyyii fuutanii addunyaa mararraan geettanii biyya mara itti baanee biyya Ameerikaatti itti baatanii Awurooppatti itti baatanii achiin tawakkiloo wadazii tawakkiloo asiinatti ol galchee achiin na keessaa gabbuqqisee jedhee dhufee asitti nutti iyyee maqaa nu balleessee nu salphisee nu biraa deeme har'a maan nu godhe tokkoffaa xilaata ta'ee namni nu rashanaa jiru isa waa'ee Lammaa Magarsaallee gabaabsa dhiisa rakkoon lammarra yoo ga'e walumaan agarra kana dura waggaa lama guutuu osoo waa godhuu barbaade abiyyiin Lammaa maaliif yoo naan eega jiran amma jaarsummaa barbaadaa jiran jarri tooftaa godhaa jiran yookaan Lammaa kana uummatatti as deebisanii ammallee Lammaa kanaan nu cabsuu deemuu barbaadan yookaan dubbiin tanuma yookaan ammoo akkuma jedhamu san aangorraa ari'ame yoo ari'ames waa'ee Lammaa ajandaa godhachuun qabnu ajandaan kenna Lammaa yoo lubbuun jiraate haa jiraatu qaralleenu akka du'eetti beeyin isini gala qabsoo Oromoo tabara 2010 wayisan keessa nutti ay dabalame malee waggaa lamaan kan ummanni keenya gadi dhumu Lammaan guyyaa takkas ba'ee qabsoo tana keessa qoodatee hin qabu ukkaanfamuu baatee sawwan nu beenu jiru Lammaa sumarra dhaabaa dubbii Lammaan shafinaa dubbii Lammaa irra jirru nuti gumaa hacaaluu baasuuf deemaa jirra hayyoota teenna mana hidhaatti baasuuf deemaa jirra abiyyii taayitarraa ari'uuf deemaa jirra kaayoon kenna kana kaayoo waan biraan qabnu Lammaa dhiisa kaleessallee abiyyii waliin ture waggaa lamaan kana guutuu har'allee abiyyi matochi ari'ee yoo ajjeese sisuma yoo jiraachise sisuma waa'ee Lammaa kuni waa of keessaa qaba shira xatuu danda'an shira akka kaleessa abiyyiin nu cabsanii san ta'uu danda'a hin beekamu
yookaan ammoo dubbii keenya kana xiyyeeffannaa isin Hacaaluu irratti qabdan xiyyeeffannaa isin hayyoota Oromoo irratti qabdan kan isin harkaa fashaleessuu danda'a diraamaadha diraamaa nurra dalaguu barbaadan har'a siyaasa Afwerqii eessa jira Masrii jira maa ergate jaarsummaa Abiyyiin maal jedhaa jira Jawaar Muhammad Masrii waliin hojjeta jedhaan jiru jaarsummaa maalii ergate Abbaayiin gurgurate maaliif siyaasa Afwerqii Masrii dhufe beeytanii kana diraamaadha ummanni diraamatti jira kanaafuyyuu waa'ee lammaa ijoo godhattaniin haasayina isinii gala Oromoo lash jedha waan dhufe mara wajjin fiinu nuti har'a gumaa hacee baasutti jirra isinii gala lammaan achiin dura qabsoo keessa jira waggaa lamaan kana qabsoo keessa jira no haga Jawaarii dhamu eessa jira no haga Hacaaluun du'u eessa jira informeeshinii akka qabu Hacaaluu du'amaan oolchin eega quba qabaate du'a Hacaaluumaan oolchin si ajjeesuuf deemanii Hacaaluu eeydoon godhamuu qabedhee maan hambisiin du'a Hacaaluu kanaafuyyuu dubbii lammaa lash jedhaa isiniin jechuu barbaadeetii aangorraa kaasanii aangorra dhiisanii homaan hunqoone lammaan jedhan maach baasuur tasila isin malli keenya gubbaan taatara yaa Oromoo gowwaat ta'idhati jaarsummaa osoo dachiifsamiin sochoote jaarsummaa takkan fudhatina ayi daraddariin jedhan amma booda Oromiyaa irratti hin daraddaramu nuti immanni hiriira baanus daawon Itoophiyaa jira Oromiyaan firaayii nu ta'uu qabdi yoo Oromoon firaayii hin ta'in hayyuun beekaan fedhe yoo si keessaan bahe mootummaa Abiyyii booda dhufu nyaata artistiin cimaan fedhe yoo si keessaan bahe mootummaa Abiyyii booda dhufu nyaata walumaa galatti daawon Itoophiyaa daawon Itoophiyaa nagaatti dubbiin jajjabduun tana waa'ee lammaa nurraa dhiisa lammaan akka nu beeynutti du'aa lafaa kaasanii nutti fiduun hin ta'u waggaa lamaa guutuu tumamaa turre dhiitamaa turre ajjeefamaa turre hin agarre har'allee lammaanuma takkaan hin godhu kanaafi dubbii lammaa irraa gabaabbadhaa irraa lasheedhaa waa'ee isaan hafarsinaa isin jechuu barbaadeetti tasanii walitti deebinaa garuu jaarsummaa keessa abadan ummanni keenya jaarsota biyyaa ofitti hin kaleessina qeerroon biyyaa jaarsolee funyaan keessa dhaa ofirraa ari'aa jaraa yookaan isin fixaa jiru poolisii Oromiyaatii fi jaarsolee irratti xiyyeeffadhaa namni isin ficcisiisaa jiru poolisii Oromiyaatii fi jaarsa biyyaati wama takka isiniin goone homa takka abadan jala sarara beeka poolisiin Oromiyaa ummata Oromooti wama takka goone jaarsi Oromiyaa ummata Oromooti wama takka goone kanu qalsiisaa jiru jaarsa kenna kanu ficcisiisaa jiru poolisii Oromiyaati Amaarri ummata ofii qabatee boonee jiraata Tigreen ummata ofii qabatee booree jiraata Abiyyiinoo Oromoodha achi gaxoofee waraanaan karra mararra dhaabatee waraanaan ijoollee Oromoo eega haga yoom akkatti waraanaan biyya bulchuu eddati haga yoom akkanatti kararra dhaabattee waraanni kee balbala nama manaatitti waraana nayxee haga yoomitti akkana Itoophiyaa bulchuu eddati torbee lama booda min argita intarneeta jaalattee osoo hin taane rakkoo teeta biyya alaa irra oduu oofuudhaaf deemtutu si bansiisa gaafa intarneetni baname oo ija tana lamaan dunuunfattee rafta guyyaa walitti arboo shiriinsaa osoo bakka ciistuun ka'in rifatiinsarra bakka ciiftu osoo hin ka'in sa'atii 24 walitti qabdee rafta Abiyyi Ahmad rabbi si agarsiisa ati Itoophiyaa bulchuu dhiisi jaartii tee bulchuu hin dandeessu dhugaa sitti maan Itoophiyaa dhiisi Itoophiyaa maatti dandeettii qabda dandeettii Itoophiyaa osoo qabaattee garagaltee nu nyaattu Itoophiyaa bulchuu osoo dandeettee garagaltee Oromoon qaqqaltu Itoophiyaa bulchuu osoo dandeettee fuutee Jawaar mana hidhaan geettu maqaa isaatiin achi dhuftee Daani'eel Kibriit waan inni jedhu ati nama joonii maanyaa dhageeffatutu Itoophiyaa bulchaa yaa wasaka yaa Abiyyi qoshaasha joonii maanyaa torbee lama sii kennee torbee lamaan tana keessatti yoo Hacaaluu irratti waan tokko raawwatin siin jedhee Hacaaluu ajjeeftaa badagagama annaat libda Abiyyi Ahmad wasaka shuura jechi mee dhageeffadhaa jara naasaatti joonii maanyaa sakkaaramii kana dhageeffadhaa wallahi torbee lama qofa sii kenne kamidir sama maal jedhee Abiyyi Ahmadiin joonii maanyaa dubbate Abiyyiin torbee lamaan sana osoo hin gahin Hacaaluu ajjeese yaa jamaa keenya namni joonii maanyaa dhageeffatu biyya bulcha namni joonii maanyaa dhageeffatee nama ajjeesu Oromoo bakka bu'a namni joonii maanyaa jalaa oduu fuudhee Oromoo galaafatu Oromoo bakka bu'a nam tokko ammoo ka waan argitan barreessaa jirtan of eeggadhaa akkanumaan falfalinaa yaa ilmaan sareedhaa falfaltoota hin barreessinaa akkanumaan ilmaan wasaka isin waa'ee raayyaa maaltu isin kaasisiise waanuma argitan keessan galinaa maali sila fayyaan qabdanii isin summiidha budaadha akka jiru kanaan ummata budatu dachii kanarra yaa bulguu maraabbo kanaaf akkasii jabaadhaa qabsoon itti fufaa warri biyya ambaa keessa jirtan warri biyya alaa keessa jirtan qeeyyoo biyya Jarmaniiti ergaa gabaabduu wayii ijoollee biyya Jarman jirtan hiriira guyyaa kamisaatiif jechuudha hiriira kamisaa kanarratti karaa salphaa tokko karaa baasiitiin jechuudha ijoolleen hundi keessan baasii yoo deemtan baay'ee bareedaadha baasiin amma naannoo gara Nuurambarg Erlaangan kanarratti ijoollee wal gurmeessaa jiranii guyyaa lama achi bullaa bakka hiriira bulamaa bakka sanitti tikeetti baasii amma nam birri 30 Euro 30 jechuudha Euro 30 akkasitti deemamaa tireenu baabur buusi makanatu kama achi sin fide kanatu borumtuma alle sin deebisa sinuma waliin achi bulaa jechuudha buusin wallahi ajaiba wanni kun baay'ee bareedaadha qeerroo maaliifi
buusi ma guyyaa harba barii sa'aatii isinii fuudhee isin geessu kanatu achirraallee isumaan achi isin deebitan isinuma waliin achi bula kamisa galgala achi bullee jimaata hiriirratti ollee jimaata sa'aatii booda galtan jechuu kanaafuyyuu baasiin deemutu isin barbaachisa baasiin kuni kafaltiin isaa birrii 30 jedha nama ijoollee baasii qabaa jirantu jira ijoollee kanaa wal barbaadaati birrii 30 kafaltanii guyyaa lama achi isin waliin deemee guyyaa roobii isin waliin deemee achi bulee jimaata isumatu isin deebisa jechuudha laame waan baay'ee bareedaadha yuuroo 30 qofa kaffaltu kanaafuu tireenatti birrii guddaan baasina xayyaara jettanii xayyaaratti birrii baay'een baasinaati buusii walitti gurmaayaa baasiin tokkochi nama 49 qabataa baasii 3 baasii 4 akkas ijoolleen Firaankuurt irraa dhuftanis jechuudha akkasitti deema baay'ee bareedaadha baasiin isinuma waliin achi bulaa guyyaa hiriirri geeffame isinuma waliin gad deebi'a jechuudha kafaltiin isaa amma Erlaanganii Nuurambargii fi ijoolleen Erlaangan jirtan dhuftanii baasii kana yoo isin jalaan guutamin gaggaafattanii yoo kadeemtan taate yuuroo 30 mallaqa galchitanii koontoo isaanii irratti bifa saniin jechuudha isumatu isin deebisa birrii 30 kafaltan guyyaa lachittu maashaallaadha baay'ee bareedaadha jabaadha hiriirri kuni ilmoon namaa takkallee hafuun qabdu ammallee asirratti ergaan takka maalii foto Hacaaluu Hundeessaa tishertii jechuudha dura kanarraan tishertii foto Hacaaluu Hundeessaa qabdu gosa feetan foto Hacaaluu Hundeessaa ta'u jalaan justice for Hacaaluu jettanii barreessitanii gubbaa kanarraan ammoo firaa Oromo politics waan jedhu fa'a ammallee duuba kanarratti foto Dr. Abiyyi kaasattan foto Dr. Abiyyi kaaftanii akkanatti eksi irra keettanii geessitanii Abiyyi zakiilar jettanii gubbarra barreessitan gubbaa isarratti Abiyyi zakiilar jettanii barreessitan jalaan ammoo gara gaxaanurraan Abiyyi must go jecha jedhu kana barreessitan baay'ee nu fayyada kanaafi tishertii kanallee sirritti hundi keessa yoo dandeettan tishertii tana fayyadamuu yaalaa guyyaa sadiif nu fayyada duubaan Abiyyi eksi irra keettanii Abiyyi zakiilar jalarraan ammoo Abiyyi must go argaa jirtan Facebook irratti nam tokko amma iddoo hiriiraa irratti fuulduraan ammoo justice for Hacaaluu jettanii Hacaaluu qofa sirra barreeffattanii yoo dandeettan ammoo paartilee siyaasaa Oromoo Jawaar Baqqee minaaminatti dabaltaniitiin hojjechiifachuu dandeessan kanaafi jabaadhaa mootummaa diktaatara kana jalatti hin bullu maafiyaa jalatti hin bullu ummata Oromoo naafxanyaa waggaa 50 guutuu Oromoo harka murtee kolaafte jalatti hin bullu waam gala malee homa takka interneetni yoo deebi'e waan dalaynu nutu beeka qeerroo biyyaatiin walii gallee waa Abiyyi irra dalagamu tiraanspoortiin takka magaalaa Finfinneen seenu Jibuuti irraa dhufe tiraanspoortiin takka Keeniyaa irraa dhufe Finfinneen seenu haga yoom akkasii biyya sana eeyita Abiyyi si laallaka wal arguuf teennaa tanuma isiniin jechuu barbaadeetii ulfaadhaa jaarsummaa maaliyyoo warra jedhu san likki itti himuu qabdan qeerroon biyyaa jaarsummaa keessan samidhaa jedhaani nama 3,400 mana hidhaatti darbame jarri kunarra jaarsummaa maalii barbaadde namichi tultullaadha bar Abiyyiin tultullaa jaarsummaa maali wasa kana makkana jaarsummaa maali Oromoo ajjeesa jaarsummaa matanaa fi diyaaki lukku maali namicha akkana horiidhaar hoolaadha wallaahi hoola deema namichi hoola jaarsummaa matana akkamitti du'aa Caaluu irratti eenyu jaarsummaa si waliin gattaa jaarsummaan kamaali qat ergattu ilmaan Oromoo 10,000 keette ija Oromoo jaamsitee Oromoo harka martee amaarri nutti kolfaa jirani gowwaan Oromoo dhufumaa wal ajjeefti jedhan inni an Oromoodha jedha ofii nu ajjeesa jarri maal jedhan achi garagalanii too ufii wal ajjeesaa jiranii jedhan maali Oromoo bakka buutee dhuftee Oromoo ajjeestu gowwaa wayiidha agasii galatooma almaan Oromoo qaqqaalii ulfaadhaa haganuma isinii dabarsuu dhufee jaarsummaa minaamina waan akkasiin dhagayinaa waa'ee Lammaa Magarsaa lash jedhaa imbaa isinaa hiwwacinaa akka kennatti Lammaan nama du'een beeynanu waggaa lamaan kana keessatti Lammaanuu dubbadhu eessa jirta yaa Lammaa narraa dhoorgi yaa Lammaa narraa dhoorgi yaa Abiyyi narraa dhoorgaa yaa biyyaa yookaan qeerrottan iyyaa osoo Hacaaluun Hundeessaa jedhuun Abiyyiin as garagalee anatu si galaafata sirraa dhoorgu jedheen maatti goona Lammaaf Abiyyi illee nuuf tokkoma jiran narraa dhoorgi yaa Lammaa narraa dhoorgi yaa Abiyyi narraa dhoorgaa yaa biyyaa yookaan qeerrottan iyyaa jedhe amma carraan isaa nuyi malee Lammaaf Abiyyi miti isatuu nutti iyyatee jarri waan gooneef ajjeestee jirti Abiyyiin ajjeesee Lammaa waliini har'a gumaa Hacaaluu namni baasu qeerroodha isinitti iyyee jira Hacaaluu kanaafi bakka jirtu mana gubanni Hacaaluu dhiiga 10,000 ba'uu qaba siidaan isaa handhuura Finfinnee keessatti dhaabbamuu qaba hayyoonni teenne dhaabamuu qaban isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa haganuma isiniin jechuu barbaadeeti guyyaa gaarii isinii haa ta'u